Kenni tajaajila gaaddisa odaa rakkoolee bulchiinsa gaarii hedduu furmaata ta'aa jira jedhan magaalaa Adaamaatti jiraattonni aanaa badhaatu. Jiraattonni dubbifnee akka jedhanitti tajaajilamaa deddeebisuu fi komii dhiyaatuuf yeroon deebii kennu dhabuun akka rakkootti mul'achaa turaniiru. Kenna tajaajila iddoo tokko gaaddisa odaatiin ammoo rakkooleen bulchiinsa gaarii mul'achaa turan kunneen akka furaman taasifamaa jiru jedhan. Naan dura gola jira bootaan ammoo hojjettoonni itti ta'aniitiin jedhan kun ammoo garagara kun achi dhaabateetiin haga seektara lafaatiif yoo dhufe nama 5-6 ka eeggatu. Haga dabaree isaa san inni fixateetiin jedhu kun akkasumatti aduun hanqaaqo'aa tara. Amma ammoo deebi'eetiin dabaree maa waliin eeggatu seektara dhufetti ammoo deebi'eetiin dhufee haajaa ofii fixatee wagguma san baheetiin deema. Dhiira dubartii osoo hin jedhin. Waan akkasitti bareeda jira jijjiirama guddaa jira amma aanaa kanarratti. የመጣህበት ሴንተር የተፋጠነ አገልግሎት አግኝተን እንሄዳለን። ህዝቡም የሚፈልገውን ተስተናግዶ ይሄዳል። Seektara dhufne irratti tajaajila siyaasaa ta'e argannee deebi'aa jirra. Kanaan dura deddeebiitu jira ture. Amma garuu haala gaariin keessummeeffamnee deebina. Dura yeroo ebiloota hin jiru kanatti hin jiru akkas ta'ee maal ta'e har'an jiru borokootu ibsan turutti jira. Amma hoggansa tokko irraa deebii abdii tajaajila iddoo tokkotti himata jedhanii waan jiruuf amma furmaata yeroo gabaabaatti otoo tajaajila iddoo tokko hin qabiin furmaanni argamaa jira jechuudha. Kanaafuu furmaata bal'aas jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa aanaa badhaatuu obbo Zarihuun Fiqaaduu hawaasni qaamaan argamee tajaajilamuun alatti mana isaa taa'ee tajaajila argachuu danda'uuf tajaajila e-service hojiirra oolchaa jiraachuu himaniiru. Dijitaalessuudhaan wal qabatee hojii guddaa sadarkaa aanaatti hojjechaa jirra. Keessattuu dijitaalessuu gaafa jennu e-service jalqabaa jirra jechuudha. Seektarri keenya hedduun fakkeenyaaf seektarri daldalaa e-trading jalqabeera jechuudha. Tajaajila toorarraa yookaan immoo onlaayinii jennu sana jalqabnee jira. Seektarri hedduun jalqabeera keessattuu manni qopheessaa waraqaa eenyummaa tajaajila toorarraa kenna, waajjirri daldalaa tajaajila toorarraa kenna, galiin akkasuma immoo galmeessa siviiliis dabalatee tajaajila toorarraa kennu jalqabneerra jechuudha. Kana irratti dabalatee sadarkaa aanaa keenyatti faayila aanaa keenya keessa jiru guutuusaa iskaan goonee tajaajila toorarraa guutumaan guutuutti kennuudhaaf e-service yookaan immoo gola adaamaa jennu sana jalqabuudhaaf hojiiwwan guddaa hojjechaa jirra. Kunis maamilli tajaajila kennamutti akka gammaduu fi salphaatti tajaajilamu taasiseera jedhan. Tajaajilli jalqabaa sadarkaa aanaattis magaalaattis akkasumas kutaa magaalaattis kennamaa ture irraa wanni gaddisa odaa adda isa taasisu seektarri hunduu toora tokkotti dhufe iddoo tokkotti namni osoo hin deddeebiin fakkeenyaaf tajaajila tokko abbaan dhimmaa tokko eeyyama daldalaa baafachuu gaafa dhufu kiraansii fudhachuu qaba waajjira galiirraa jechuudha. Sana immoo iddoo waajjira galii dhaquun barbaachisu jechuudha. Asumatti argataa jechuudha. Abbaan dhimmaa keenya biiroorraa biirootti akka hin deddeebiine gaddisni odaa erga hundaa'e uummanni keenya bakka jirutti dafee sa'aatii daqiiqaa isaa barbaadamu keessatti tajaajila isaa fudhatee akka deebi'uuf waan guddaa jijjiiree jira jechuudha. Lammaffaa sammuu hojjetaa keenyas jijjiiree jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya tajaajilli akkanaa mootummaa biratti kennamuu akka danda'u hubateera jechuudha. Kenni tajaajila gaaddisa odaas iftoomina akka qabaatuuf to'annoo fi hordoffiin bifa qindaa'een taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Hordoffiin nuti sadarkaa aanaatti iddoo gaaddisa odaatiif taasisnu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa sadarkaa aanaa jiru itti gaafatamummaadhaan abbummaadhaan kenna tajaajilaa qindeessaa jechuudha. Hojjetaan iddoo kanatti bakka bu'e vokaal persaniin xalayaadhaan ramaddiin kennamee fi iddoo kanatti ramadame sun sa'aatii isaa kabajee yeroo isaa kabajee iddoo kanatti argamee deebii uummataaf kennuu danda'u qaba jennee nama diiteelee waa'ee seektara sanaa beekuu danda'u uummata sanaaf deebii kennuu danda'u ramannee jirra waan ta'eef isa immoo abbummaadhaan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa hin hooggana. Lammaffaa immoo iddoon gaaddisa odaa kophatti attendansii qaba jechuudha. Itti quufinsi maamilaa yeroo maraa akka jiraatuuf hojjechaa jirra kan jedhan ammoo seektaraalee tajaajila kennan keessaa kanneen dubbifnedha. Abbaan dhimmaa amma akka durii sanii miti amma qaxxitaa amma dallaalaa maal face to face ofumaa dhufatee waan barbaadu sanoonnoo jedhe waan barbaadu dubbatee ifaan hiikkatee deemuu hin danda'a. Hooggantoota biras haa ta'u akka durii sana waan beekamaa waan ta'eef waajjirri galii duraan komii adduu gadaan amma gini adda dumaadha waan inni barbaachisan yoo ta'e hiikkamaa deemaa jira. Namni hin beeknes asuma bichaa ol dhufuudha malee bakka walitti akkeenyee iddoo jiru wal agarsiifna saniin booda osoo hin baane osoo hin deddeebine dhimma asumatti ka bakka takkatti dhimma 2-3 qabatee dhufus jira. Asii yoo namatti fixate asiin daldala dhaqaa daldala namatti fixatu yoo barbaachise lafa deema iddoo tokko fixate gara yeroodhaan gara hojiifitti deema jechuudha.